شفت خيوز زينة تنجرا ربي نما فتنا بر أوبس وردا أوبس أما باتي لما أقول أمان دليت لا يابو الموت أنا دراني ساتو اتنار فين ذا تكشو دلقة اتنار فين الموت أنا برا ناتاي بيجنا ما تنجرا دلقة سنديمة تدلقة دشولانس أما يفني قبل ما يجوا أكور دلقة يسير اللي بديه تنجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا هردفتوتا خينيا داوتوتا خينيا كبجمو أكم جرتن نجايا أيالا جرتو بقى جراتن إيجا سلاما نكية كان خيسا كان ألا هند خيسانو إدو جرتنت إسنا ركب كان كريستانا كان مسلمة كان واقفتا هند خيسان أرموتية إسنين جالد أكم جرتن نجايا فيادا جر الحمد لله إيجا دچانه الراس مالين دچاتن جچون كيسن نولمو وردفتوتا في كبجمتوتا إيجا ونينين كبرديرو في وان نما قدسيسو أكمالي وان نما سوخنيسو يجودا روموتي فيا قبدني إيجا ونينين كبرديرو في واي قولو تشاود يوخان إبراهيم عبد الله سنين كبرديرو في وبليون كي إيجا إبراهيم عبد الله بيفتو شو جانيم يوتيوبسي بيفتو سن وقعد بتشوف هم ناني سجالتي هاتي منايسا إبتة تنيت مناتي تلفتي جيجو هكاسي فلمتي إبدانيسي بوبي سيتيجرتي إيجا سن الراحن كي بيفتون أبا منا ماوردي إسا سنتي هركا لفجلاتي أورومو موتما وجين جرتو أورومو موتما كجباتي وجين جرتو سن اتبتي مالكا تخنودان مالكا قدوا خنتي في biyya namaa tana keessatti qawween ni bitamti shugguxiin ni bitamti akkuma beeytan ijoollee shugguxii fudhattee nama 3 itti ergitee humna beekamneen mana isaatti cancalanii harka hudduu duubatti hidhanii akkasitti ilmaanii fi haadha mana isaa bira baafachiisanii bakka inni jiru wallaallee barbaadaa jirra jechu obboleeyyan kiyya. Egaa wanni gara kana na fidees haati mana isaa akka malee boochee garaa na balleessite. Garaa na balleessitee waan hin jiru wallaalee niin birmadhaaf je'ee viidiyoo waraabuudhaan seene. Obboleeyyan kiyya Oromootii garaa walitti hin jabaatinaa. Miciyyoon tun humna beekamneen abbaa manaa ilmaan keessaa dhabamsiistee haati mana isaa booyaa jirti. Haati mana isaa akka malee nama rifachiifti. Egaa ilmaan keessa kophaa hiyyana dhiisee yoo du'e illee hin beeku akkamiin ta'a kophaa tiyyaan jiraa nama na gargaaruun qabu jetti. Egaa waan jedhu wallaaleetiin garaa na nyaattee olka'ee viidiyoo waraabee garuu osoo nuti jirru akka isinumaan taane akka nam tokkotti akka dacheetuu bitti birmadhee fi bira dhaabbadha waadaan isinii seena bira dhaqee waan hin danda'us gargaaree jaarsisiitiis mana hidhaa dhaqee baasuudhaaf waadaan isinii seena hordoftoota kiyya kabajamoo. Egaa mee waan haati mana isaa jettee garaa na balleessite waliin daawwanneetiin mee wajjiin haasoyna hordoftootaa fi kabajamtoota mee viidiyoo kana naa wajjiin dhageeffadhaa. Garaa nama balleessa nam dhalaa wajjiin dhalate dhugaa dubbachuuf nam dhalaa wajjiin dhalate garaa nama raasa. mee dhageeffadhaa kunoo viidiyoo kunoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunoo mee viidiyoo kana dhageeffadhaa naa wajjiin.
Ragaa kun kanatti na hojjetan Ibrahim illee fuudhanii jiran abbaa kana fuudheen beeku an gandan dhaqajeetiin biraa gabbee ijoollee biratti dhiisatuman gandan dhaqajee biraa gabbee hogganan oloo deebee yoo xiqqoo ture yoo hin jiru kun ijoollee manaa tirti boo maal taatanii ootan abbee manatti sin dhiisee isin biraa kutee eeggamchaa irra guddaatiin qaba isa gaafadhee jiru baabaa kiyyan beekan namaa dhufee fuudhee dhufanii qawwee hundatti qabanii baabaa kiyya akkatti iyyisiisanii fuudhanii barjeen michaan akkatti iyya hogganan dhufu. Waynamummaa akkamtu fuudhee dhiiroo kiyya jeetiin gaa'iyyee firraa mana qullatti dhufee umaa dhabe kun ijoolluma ootuttiin dhufee yaa takkasiiti wallaahi gaa kun duraanis gaa miciyyoon gaa waa jaalalaan deemtu finsaa suni namummaattu ergee bitamteetuma duraanuu shakkine bitamteetuma deemti malee waa jaalala isaatiif akkasittiin iyyitu gaa biyjumarraa gaatun gaa miidiuma kanarratti gaa arganii namuma gaa isaanuu wanni qabuuttuutti qajeelchensa biyyuma sanirraa'u. Wallahi gamee daawwattoota keenya gaa waan akkanaa tana keessa hin jira kun akkanan lagu hojjisan ilmaan kana wajjin biyya namaa keessatti bakka tana jira. Telefoonni isaan dalagu waa takka kaleessittuman daarrassittuman bilbilliin dalagu waa takka cufaadhan jettani telefoonninis cufaadha. Eessa geessanii gaa hanga ammaa hafuura tokko namni tokkichi maalirra hirtamee maal jee dhufeetis na gaafate hin jiru. Anumaaf ilmaan kiyya qofa as keessaa ba'u jira. Meegaa sagalee naa taatuma meegaa na jajjabeessadha mee sheer fiidoo tanas godhaana hunda biraan gaadha rabbi mul'isuu gaa rabbiin akka namaan jiru gaa'ii wallaahi tummiyyoon bitamteetuma itti ergamtee dhufte malee waa jaalala isaatiin deemtu duraanis biyyuma sanirraa ugaa amma kun mistirma jiru gaa jaarmamuma jiru gaa xilaatuma biraati malee kun gaa Oromoon waa namni Oromoo ta'es akkana waliin godhu gaa biyya namaa tana keessatti. Wallahi Oromooti jagamee na jajjabeessatu mana bira dhaabbadhaan isiniin jamaalin jaamiti dakkanaati gaa'ii bakka tana seene efa kalirraa waan oodaa hubaa agarree sagalee fi mataalleen gara nu galee jira waa takka ni ajjeesanii ni jira bakka tamitti awwaalanii hin beeku gaamee gaa rabbumaa jira garuu waan rabbiin hin jin. Ilmi namaa namallee ajjeesuu danda'u mallee. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo egaa waan qabannee dhufne kana fakkaata. Egaa dumaashiin teenya wardaan haati Bilaal hedduu tokko nama rifachiifti. Ani gama kiyyaan dumaashii tiyya si cinaan dhaabbadha siifiin jira inshaallah siin gargaaraasi bakka inni jiruus seeneetiin siif baasa dhabee dhabuu. Miciyyoo tana bilbilee yoo bilbile na jalaa kaaftillee itti bilbileetiin na jalaa kaasuutitti itti bilbileetiin hoggu takka cufa hoggu takka banaa hin kaaftu saniifuu sossobee karaa nagaatiin itti dhaqee karaa waan kana akka naa ibsitu godhee jala deemee siif baasa rabbi wajjin maallaqa faranis niin kafala obboleettiitii niin baasa hin rakkatin si cinaan jira dhufeetiin si laala. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dhaqee wardaa dubbisee inshaallah guyyaa boruu viidiyoo isiniif hin gadhiisa. Viidiyoo kana booda wardaa hojjetin isinii gadhiisa. Jabaadhaa du'aayii godhaafiin isiniin ja'a. Wardaan akkanatti nama rifachiifti. Ilmaan kiyya kophaatti na dhiisee dalagaarraa illee niin bu'ee maarreetti alanalti waa hundaanuu cinaan jira masruufallee niin gargaara. Abbaa manasii niin baasa jala deemee warri viidiyoo irra waraabbattannaan jettanis viidiyoo irratti waraabbadhu. Qooma dhawadhee wa'ada isinii seenee isa hidhaarraa yoon hin baafne viidiyoo kiyyaa hin daawwatin amma booda dhugaa dubbachuuf. Jala du'ee baasuun qaba. Humaan ta'u duuti rabbiin quba hin qabne du'aa miti obboleeyyan kiyya. Takkasiitii mee wardaan hedduu takka nama rartee mee warduma tana naa wajjin dhageeffadhaa waan isiin jettu. Garaan na dadhabe dhugaa dubbachuuf intala dhalaati. Garuu hin danda'u. Yoo rabbiin garuu gaa isheenis gaa waan jiraattu gaa nama akkana gooteeti. Ni hajibdee daa duraanuu isheen fattaalaa bitamtee deemu jirti. Gizumaan shakkee miciyyoon tun bitamtee deemu jirti. Malee waa jaalalaa akkanan godhattuu jaalalaa miti tun. Mee maallaquma kanallee yoo ta'e gisee maallaqatti kan sana waan shakkeetiin jiraan.
dhalaan nama jaalatee obbee jaalala jee akkatti miidhee wanni kanarraa iyyee wanni marratti miidhuma kanarratti argeetan isa jaaladhe biyyarraa jecha isaa jecha ka'ee dhufe jettee akkatti maraattu idaanuma bitamte jechuutti bitanii itti bitan garuu inni waa kheeruma dubbatu malee miidhaa kanarrallee waa hamtuu takkaa namatti yaadee hamtuu dubbatee hin beeku. Egaa rabbumaa jira inshaallah rabbumaa jira. Waagaa namni fuudhatisee akkanumatti nama jeechisiisee ifiin jiraatu itti bitteetuma duraanis gaa nama ishii erge malee ishiin tun ergamteetuma deemtee jechuu duraanuu fidaa ishiin. Namummaa ishee erge biyyarraa erganii dhiiroo eessumarraa ishee erganii gaa. Naayii akkuma ta'uu wallaaleetiin jira daawwattoota kiyya. Waan dubbadhullee hin beeku. Namoonni gootee jirti ishii waa hundarraa'u. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namni dhugatti Oromoodhaa akkana walni godhaa? Akkana wal bochisaa jirra biyya namaa keessatti. Wardaa Dumaashii Tiyya Qaalii Abshiir si cinaan jira. Siifiin dhufa halee wajjin nyaannee obboleeyyan waliin jennee arras irraan dheessu. Egaa mucaan kun Gololchaawud yookaan Abrahaam Abdallaa nama jabaadha. Itti heddummaatanii qaban malee ibidda qabatanii itti heddummaatanii qaban malee nama isaan kanallee firraa facaasee firraa dhorkee bahu jeetii yaada. Inshaallah humaan ta'u duuti rabbiin quban qabne du'aa miti. Abrahaam Abdallaa Oromootiyya nama Oromoodhaaf quuqamee miidiyaa irratti ol bahee Oromoo gargaaraa ture. Artistii keenya kabajamaadha. Dhugaa dubbachuuf. Kanaaf cinaa dhaabbadhaa du'aadhaan nu gargaara. Haadha mana isaatii fi ilmaan isaatis dhaqeetiin laala ni hin gargaara. Maallaqaanis waa hundaanuu cinaa dhaabbadhee akkaan baasu. Waadaanis ni seena. Obboleeyyiin kiyya qaqqaalee. Takkanaati nuti biyya namaa keessatti wal bochisuu takka geenya. Biyyatti illee namaa wal bochisu jira. Yoom akka dammaynu hin beeku rafu jira. Kanaaf waanumaan jennuu wallaallee Yaman keessatti waanuma jennuu hin beeynu tun kuttus taantu dhufaa takka ani hin beeyne wallaa qiyaamaan baanaan san taatee jirti. Rabbi haa baasu du'aayii godhaa fi wardaasiif baa jaarsi qe'ee. Hoggaan dhaga'u waa hedduun dhagayaa jira. Mee haasoo isiirra dhufeetiin waa hedduun isinii muuf deema akkasitti isin hubachiisa. Bileen kiyya viidiyoo kana naa wajjin hordofaa dhageeffadhaa. Intalli tun na rifachiifte. Cinaa dhaabbadhaa du'aayin. Ilmaan kanatti yaada fi isa barbaada fi ilmaan kanatti yaada gaama waliif wallaaleetiin jira. Biyyattii keessa jiraadha ishee firri kiyya guutuun bal'aan bahee naan barbaadu. Roorroo ajaa'ibaa biyya namaa tana keessatti kanatti kun olaalqilaata namni walitti bitee akkana wal godha jechuudha. Oromoon akkamitti akkana wal gootime? Du'aa uummanaa godhaanii baashaa allaa rabbi naaf haa mul'isu. Abbaa ilmaan kiyyaati rabbi ilmaan kiyya irratti naaf haa mul'isu. Rabbi siif mul'isa abshir. Rakkadheetiin jira rakkoo cimtuu keessa seenetiin jira. Rabbi nama fatanaa bar obsi. Ammaan daleefiifu dhulmaadhaan jira. Warda obsi. Amma baatii lama qofa. Ammaan daleetti laayyaa'u. Ilmoo tana duraan isaattu itti naa dhufeen xiqqishoo dalagee itti naa dhufeetiin immoo tana bira naa taa'ee biyya namaatiin jira. Dalagaa san deemee itti dalagadha jechuudhaanis. Amma ifa inni qabame guyyaa 4 dalagaa xiyya sanirrallee badeetiin jira. Dalagaa xiyya sanirrallee badeetiin jira jechuudha. Isan barbaada isan gaddattiin jira jechuudha. Deemee fuulii sanillee hin deemu yaani immoo dhiiratiin qaba ilmaan lachuu ilmaan kiyya kaasitti dadhalee kun ilmaan dhiiraa wajjin mana arabaa dalaguu hin fedhan arabni asitti tole hin jaanii. Hayyee ilmaan kana bira taa'amu deemetiin kuulii sanitti dalagamu isan barbaadamu akkam ta'uu naawish. Sagalee naaf taana bira dhaabbadhaa na jajjabeessa. Inshaallah garuu rabbii jira ni ba'a. Du'aa uumuun godhaafi ni ba'a. Silaan kisa san jiraadhe egaa rabbiin na jiraachise humaa gaanuman du'a gaarumaa shahiiduman ta'a malee mana kiyyatti dhufanii miti sila shahiiduma kan isa dura du'eeti ilmaa kanarraa waa fuudhanii narraan dabarsan osoo hin jiraadhe rabbumaattu manaan oofyanis
manan jiru. Godha rabbiin ilmaan isarratti narraa haa deebisu. Garuu ilmaan kanatti yoo taruma takkitti dhufee fimarraa biyya tana keessaa dhabamu namichi yoo tanallee dhiisu dhabamsiisati yoo kaan yoo dhugumaan taruma takkitti inni mul'ateetuma dhufu taate yoo tun nagubdee jirti ilmaa isaa miti anumaattu dhabaman ta'uufillee ishillee dhabamsiisee malee kanatti garaa hiyyaa kana nagubdee mukana biyya namaa tana keessatti katti na boochittee ilmaa kana wajji rabbi dhiiga ishee haa boochisu. Akkatti rabbuma kiyya kadhadheeti rabbuma kiyyatti bu'aa maaliin godhu. Maan qabu as keessaa nam tokkoon qabu firaan qabu naman qabu maan qabu duraanu namni nan qabulleen isuma firri nan qabulleen isuma biyya tana keessatti waan takkitti yoo inni fayyaa dhabee saalmaan kiyya bira naa dhaabbata yoo inni dhukkubillee naa bira dhaabbataa nuti wal malee namni biyya namaa tana keessa qabu jiru waan takka wal malee maan qabu jechuudha garuu numa gara. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota fayyaa dhugaa dubbachuuf mucayyoon nan haasistee hangara laafeetiidha. Hogguna laala mujrimaa fakkaata malee garaan kiyya laafaa dhugaa dubbachuuf. Intala dhalaadhaa gargaaruudhaaf qophiidhaan dhiiraa homaatii miti hidhaan dhiiraaf dhufte. Amma akkaan dhageetti qorachuutti jira akkaan dhageetti mana hidhaan jiru araba hattuu wajjin wal taheeti mootummaan biyya tanaa mootummaa hattuu fi mootummaa dhugaa jira. Kanaafuu mootummaa hattuu wajjin wal taheeti wal tahaniiti isa qabanii of biraan jiran. Gaa yoo akkam ta'e arabaa wajjin tahaniitu uleen tumanii rabbi humaan godhanii du'aa goonaa fi garuu wanni wa'adaa isinii seenu wallaahi ni hin baasa jala deemee asirra na laaltan yoo nunaan isa kana hin baafne viidiyoo of jalleen daawwatina hordoftoota ni hin baasaa mi tolcheetiin baasa. Inshaallah rabbi qixaa baasu rabbiin haa gargaaru hanga kiyyatti. Akkasuma nama biraallee dalabaladhee bal'oo sha'u hedduu jira yaaddoo toboroonni keenya hedduu jira akkuma beektanis keessatti namoonni qabadheetiin dhaqee baasaa waliin ta'ee egaa du'aa inni kana dhaabbaddaa akka dhageenyetti namni nama afaan oromoo beekan malee ijoolleen isa qabdee amaara qabsiisti. Saniifuu oromoon nama afaan oromoo barateetu hedduu malee oromoon qulqulluun dhugaa hin jirre. Namni afaan oromoo baratee an oromoodha jee oromoo miidhaa jira. Oromoon qulqulluun nama miitu dhugaa dubbachuuf. Warra sabaan kabiraa maqaan koo oromoodha oromoo himatee nutti galeetu oromoo miidhaa jira. Saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya amaaraan qabdee Tigree neesistee oromoo neesistee Abiraahim Abdallaanii ba'aa gololchaa hudduu. Isinummaan du'aa inni godhaa wardaa obboleettii tiyya qaalii dumaashii tiyya si cinaan jira siifiin dirmadha yuutubaroota biraattis qabadheetiin sii dhufu takkanaatiin siin ja'a obboleettii narraan iyyin siif jirra hanga jirru soojji jirra. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya hangaan viidiyoo biraa viidiyuma isaanii qabadhee isiniif deebi'u nageetaa naaf jiraadhaa horaa bulaa baay'ee isiniin jaaladha.